Tarraafunu dubartiin musliima hin taane yoo jiraatte duratti dhiyaattee gaafii haa gaafattu. मेरा नाम वेंकटम्मा है। मैं एक मुस्लिम लेडी सादिया मैडम के पास रहती हूँ कई सालों से। मेरा सवाल है, आप बोलते हैं कोई भी मज़हब गलत चीज़ नहीं बताता, गलत काम करने के लिए उत्सुक नहीं करता, और आप क्या वजह है जिसकी वजह से इस्लाम कबूल करने के लिए बोलते हैं तमाम मुस्लिम? Sister asked the question that she lives. Obboleettiin musliimoota waliin waggaa dheeraaf jiraachuu isi dubbatte. Hogguna amantiin hundi waan gaarii barsiisa jeetti dubbadhu warri musliimaa maaf akka islaamummaa qeebalu na gaafatan jette. Qabxiin duraa amantiileen hundi irree jireessatti wanti dubbatan waan gaariidha. Garuu islaamummaan waan gaarii dubbachuu isaatiin cinatti gaaroommina san akkamitti akka argachuu dandeessus karaa si qajeelcha. Amma dura fakkeenya kennee jira. Amantiileen hundi hinatinaa jaan. Islaamummaan akkasuma jaa. Garuu islaamummaan hinatinaa jechuun cinatti namoonni gara hannaa akkan seenne waan gargaaru karaa godhee jira. Zakaa kennaa, sadaqaa kennaa, kana booda namni atu jiraate harka irraa muraa jee. Haala saniin hannaa fi akka dhaabsisuu hin danda'amu. Kanaafuu haala kanaan islaamummaan waan gaarii barsiisuun cinatti gaaroommina san akkamitti argachuu akka dandeessu karaa si akeeka. Qabxiin lammataa akka barataa amantii wal bira qabee qoratutti fakkeenyaaf ati hordoftuu amantii hinduuti jennee fudhannu. Ati hordoftuu amantii hinduu taate kitaabban amantii hinduu hordofta taanaan hinduu gaarii ta'uu yoo barbaaddu kitaabni keessan rabbi tokkicha ja'a. Deebisaa gaafii duraa keessatti waan kanaaf kitaabban hinduu keessaa ragaa qabatamaa dhiyeessee jira. Kitaabni keessan sanama gabbarinaa ja'a. Bhagwat Gita boqonnaa 7:20 namoonni beekumsa qaban waan isaan qabeenya addunyaa tanaatiif harka kennataniif jecha beekumsi isaanii irraa fudhatame. Isaanis sanama gabbaruu jee. Ati gooftaa tokkichatti amanuu qabda. Akka barumsa kiyya keessatti dubbadheetti antiin birshiitti kalkii awtaaritti amanuu qabda. Maqaan abbaa isaa Vishnuyas jedhama. Abdullaa jechuudha. Maqaan haadhaa Sumatiidha. Aminaa ganda Sambaalaa jedhamutti dhalata Makka. Mana hoogganaa Sambaalaa Makkaa keessatti dhalata. Inni ergamaa nama hundaati. Inni halkaniin waan qalbii isaa ibsu goda keessatti fudhata. Gara kaabaa deemee deebi'a. Amaloota addaa 8tu isaaf kennama. Inni ergamaa ilma namaa hundaa ta'a. Farda yaabbata. Sayfii harka mirgaatti qabata. Waayilan 4 qabaata. Malaayikootaan gargaarsimamaa fi kan kana fakkaatan hedduudha. Namni kun eenyu? On and on and on. Who is this person? Ati yoo hinduu gaarii taate antiin birshiitti amanuu qabda. Yoo hin taane ati hinduu gaarii miti jechuudha. Ati yoo hinduu gaarii taate rabbii tokkichatti amanuu qabda. Sanama gabbaruun qabdu. Naatasii partimaastii. Gooftaa saniif paartimaan hin jiru. Sanamni hin jiru. Fakkiin hin jiru. Suuraan hin jiru. Soodduun hin jiru. There is no sculpture. And I have had dialogues with pandits of Hinduism. Anayyoolee hinduu hedduu waliin haasa'eetiin jira. Warra Shankarachaariyaa jedhaman hedduu waliin haasa'eetiin jira. Qabxiilee amma isinii hime isaaniif dhiyeessee jira. Shankarachaariyaan tokkolleen kan obboleessoo Zaakir dogongortee jirtan anjeen jiru. Tokkolleen hin jiru. Shiriraa fi Shankar waliin haasa'eetiin jira. Guruuwwan amma lubbuun jiran keessaa isa haalaan jaalatamu. Anis jireenya ilma namaatiif kitaabni haalaan gaariin Quraan akka ta'e itti hime. Akkasumas garee keenya kan mala jireenyaa gaarii qabu kanatti akka makamuu isa gaafadhe. Nuti miseensota biiliyoona 1 fi miliyoona 300 qabna. Anis afeerraa isaaf godhe. If he follows the scriptures, inni hayyuu veedaatti jedhamee amanama. Yoo kitaaba isaa hordofutee gara Quraanaa dhufuu qaba. Haaluma wal fakkaatuun obbali kitaabban amantii kuuwwan kitaabban rabbiiti jennee osoo fudhanne turtii yeroo keessatti jijjiiramaniiru. Siwaamii fi Kenen daakki jee veedaa keessaa wanti harka 99 ta'uu badee jira. Dhibbeentaa takkitti hafte san seeraan hordofuu qabna. Seeraan hordofuu jechuun antiin birshiittis amanuu jechuudha. Kanaafuu seeraan hordofta taanaan Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanuu qabda jechuudha. Quraanatti amanuu qabda. Obbali gara amantii nagayaa kana dhuftee Rabbi olaanatti akka dhiyaatu si afeeree jira. To come to this religion of peace so that you can come closer to Almighty God. Gaafii itti aanu maayikii kanarraa fuuna. It's a great opportunity for this August evening to have a valuable halkan guddaa akkanaa keessatti barumsa barbaachisaa yeroo dheeraaf turu kan qalbii namaatiif fudhatamuu fi barumsa amantii kana argachuun carraa guddaadha. Akkaataa ati nu ibsiteen nuti hundi hawwatamneerra. Akka ilaalcha keenyas jijjiiruu nu godhee jira. Maqaan kiyya Ramadas jedhama. Boordii filannoo keessa hojjedha. Hordofaa amantii Hinduus ta'uu Islaamummaaf kabajaa guddaa qaba. Dubbii ati jettee walii gala. Hinduizimiin sanama gabbaruu hin barsiisu. Hordoftoonni Hinduizimii warroota hooggantoota jedhamaniin karaa irraa maqfamuun isaanii hedduu nama aarsa. Warri nuti hooggantoota jedhan osuma beekan nama karaa irraa jallisaaran. Warri Hinduu kan dhibbeentaa 90 ta'uu sanama gabbaruun karaa irraa maqaniiru. Veedaa fi Apaanishaad sanama gabbaraa jedhanii hin barsiifne.
hordoftoonni islaamummaa fi kiristaanummaa akkasumas hordoftoonni hinduuzimii warra hoogganamaniin karaa irraa jallifamaa jiran kun carra dhabeessummaadha. Akkuma namni na dura dubbatetti islaamummaan duraan sadarkaa haalaan kabajamaa irra ture, amma garuu sadarkaa itti koflan irra gaheera. Kanaaf ammoo itti gaafatamtoonni hordoftoota. Gaaffiin kiyyaa namni hinduu tokko yoo nama muslimaatiif dhiiga kennee namni muslimaa sun fayyee waan dhiigni qaama isaa seeneef hinduu taha jechuudha. Akkasumas yoo namni muslimaa nama hinduutiif dhiiga kennee namni hinduu sun ittiin fayyee hinduun sun muslima tahe jechuudha. A question to the world, all religious, खुदा की इनायत को पहचान. Why this one? And thank you for the good words. You spoke about me and about Islam. obboleessa haasawaa gabaabaa nuuf dhiyeessiteef hedduu galatoom. Jechoota gaggaarii dubbatteefis galatoom. Waa'ee kiyyaaf islaamummaa dubbattee jirta. Anaan wal qabatee waan dubbatteef galanni hundi kan rabbii olaaneeti. Ati hayyuu nama beekumsa qabu jettee na waamte. Ana ammallee barataadha. An akka barataa islaamummaa fi barataa amantiilee wal bira qabee qoratuutti ni ilaala. Gaafii lama gaafatte. Tokko waa'ee ruuhii kan lammataa ammoo waa'ee dubartootaati. Achi dura haasawaa wayii dubbattee jirta. Amantiileen hedduun rakkoomaa jiran jette. Waan hedduu irratti waliif galla. Itti fufuudhaan islaamummaan akka jibamu taasifamee jira. Sababni isaa hayyoonni amantii kanaa amantii kun akka maqaa hamaa qabaatu godhaa jiran jette. Hooggantoota amantii birootiin wal qabate hooggantoonni kunniin hordoftoonni isaanii akka kitaabban amantii seeraan hin dubbisnee fi qorannoo hin gaggeessine dhorku. Islaamummaan wal qabatee dimshaashumatti hayyoota amantii kanaan qeequ. Namoonni ammeenya qaban muraasni ni jiru. Haalaan xiqqoodha. Warra hayyoota amantii ja'aman keessaa kan haalaan muraasa ta'an kanneen uummata jallisan ni jiru. Garuu isaan haalaan muraasa. Miidiyaan namoota kanneen guuree baasee dhiyeessuudhaan akka waan hayyoonni amantii kanaa hundi akka namoota sanii jiranitti uummataaf dabarsa. Kanaafuu hayyoota amantii islaamummaatiin wal qabatee ulamaatiin wal qabatee nuti isaan ni jaalanna. Isaan ni kabajna. Namoonni muraasni kan carraa qabanitti fayyadamanii namoota jallisan ni jiraatu. Garuu dimshaashumatti alhamdulillah waan gaggaarii dubbatu. Waa'ee amantii dubbatu. Faallaa kanaan hooggantoonni amantiilee biroo irra hedduun waan kanan dalagan. Akka hordoftoonni isaanii kitaabban amantii dubbisan hin ayyaman. Akkumaatuu jettee hinduuzimiin sanama gabbaruu ni dhorka. Garuu hordoftoonni parsantii 90 ta'an sanama gabbaru. Sababni isaa hooggantoonni amantii hordoftoonni isaanii akka kitaabban hin dubbisne waan dhorkaniif wanti kun mudate. Gara gaafii keetii dhufnu. Yoo namni hinduu tokko nama muslimaa tokkoof dhiiga kenne lubbuun muslimaa sun baraarame. Kan ilaalamu ruuhii isaa waan ta'eef muslimni sun hinduu ta'e jechuudha. Yookaan ammoo muslimni yoo hinduudhaaf dhiiga kenne hinduun sun muslima ta'a jechuu jette. Rabbi quraana keessatti suuraa Al-Maa'idaa suuraa 5ffaa aaya 32 irratti kana jedha. Namni tokko muslimas haa ta'u hordofa amantii biraa yoo lubbuu nama biraa jiraachise muslimas haa ta'u hordofa amantii biraa akka waan sanyii ilma namaa hunda jiraachisetti. Kanaafuu namni tokko nama biraatiif yoo dhiiga kennee lubbuu hambise ka dhiiga kennee muslimas haa ta'u hordofa amantii biraa namni sun ilma namaa cufa lubbuu jiraachisee jira jedhama. Ayaan quraana sun itti fufuudhaan namni tokko nama biraa kan yakka ajjeechaa hin raawwatin yookaan kan dachii keessatti fasaada hin babal'isin yoo ajjeese akka waan sanyii ilma namaa cufa ajjeeseetiin ilaalama. Lubbuu ilma namaa du'arraa hambisuun waan gaariidha. Dalagaa gaariidha. Dalagaa guddaadha. Garuu namni duraan gaafii gaafate rabbi maaf nu uumee jee gaafate. Akkuma isin hime rabbi suuraa Al-Mulk suuraa 67ffaa aaya 2ffaa irratti alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi isa eenyuu keessantu irra toltuu akka hojjetu isin qoruuf jecha du'aa fi jireenya uume jedhe. Lubbuu nama tokkoo du'arraa hambisuun dalagaa haalaan guddaadha. San daran jireenya nama tokkoo kan itti aanu yookaan jireenya akhiraa nama tokkoo rakkoo jalaa baraaruun dalagaa haalaan gaariidha. An doktora ture. Doktorummaan dalagaa haalaan jabaadha jedhamee yaadama. Dalagaan doktorummaa lubbuu ilma namaa baraaruudha. Anis doktorummaa wanti filadheef dalagaa haalaan jaalatamaa jedhee waan yaaduuf. Doktorummaan dalagaa jaalatamaadha. Haa ta'u malee an dalagaa san daran kan irra kabajamaa ta'e argadhe. Rabbi suuraa Fussilat suuraa 41ffaa aaya 33 irratti ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. nama gara rabbiitti waamee fi hojii gaggaarii hojjete ani musliimoota irraa ijee caala namni jecha bareedu eenyu jedhe. Sababa kanaaf anis doktora qaama ilma namaa wal'aanurraa gara doktora ruuhii wal'aanutti jijjiiradhe. Kun ammoo dalagaa haalaan gaariidha. Nama tokko dhiiga kennanii du'arraa baraaruu waan gaariidha. Haa ta'u malee nama tokkoof dhugaa kennuun akhiraa isaa tolchuun dalagaa haalaan gaariidha. And saving his akhirah is better. And saving his life is good. But giving someone the truth and saving his akhirah is better.